Blockchainiin maalidha? Akkamitti hojjeta? Maal fayyada? Nagaa isin gaafachuun tagannee nageenya waaqaa isinitti haa bu'u hundi keessanuu. Har'a waa'ee maaliitti waliin ilaaluudhaa deemna? Waa'ee blockchainiidha waliin ilaaluudhaa deemna. Blockchainii jechuun maal jechuudha? Blockchain teknooloojiin akkamitti hojjeta kan jiru gabaabsinee viidiyoo gabaabduu tanaan walitti ilaalla. Viidiyoo chaanala keenya hanga ammatti subscribe hin godhin yoo jiraatte subscribe godhi. Mallattoo bilbilaa sanis tuqiiti viidiyoon itti aantu viidiyoon barsiiftuun itti aantu kan biraa yeroo isinii dhufte akka notification si bira gahuuf isiisanis tuquun dagatini hiriyoota keetiif share gochuun dagatin. Blockchainiin kan inni jalqabe baroota 1970 keessa jalqabe. Yeroo waa'ee maalidhaa jalqabe waa'ee cryptocurrency cryptography yeroo ture san keessa irratti jechuudha waa'ee securityidhaaf yeroo ture san jalqabe. Konseptiin blockchainiidha kun. Jechi blockchainii jedhu jecha lamarraa kan dhufe akkuma isiniif galu block and chainiidha. Block and chainiin kun tuutonni garaagaraa kan chainiidhaan hidhata cidhedhaan walitti hidhatanidha. Gareen tokko yookaan noodiin tokko noodii biratti yookaan wanti tokko waan birattiin kan ittiin walitti hidhamu jechaadha blockchain jechuun. Inni kun egaa kan ture baroota 1970 keessatti akka reemuntan isinii kaase san yeroo maalidha waa'ee cryptographyidha san. Cryptography keessatti maal fayyaduudhaaf ture? Dhiifama qofaa ho'itu naqabee yeroo sangaa record transactioning geggeeffamu tokko record gochuudhaafidha. Fi track asseetiin isaa track asseetii jechuun fakkeenyaaf fi progressii isaa fakkeenyaaf transactioniin tokko yookaan asseetiin tokko eessarra akka inni jiru maal akka inni fakkaatu record gochuudhaaf yeroo san kan itti fayyadamaa turedha. Yeroo kan baroota dabran keessa jechuudha 1970 keessa. Saniin booda bara 19 naannoo bara 19 bara 2009 keessa yeroo bitcoin dhufte namtichi bitcoinii qabatee dhufe Satoshi Nakamoto kan namtichi jedhamu suni yeroo dhufe innis konseptii kan qabatee dhufe blockchainii kana fayyadamuudhaaf qabatee dhufe. Blockchainii kana akka database distributed database itti yaadamee itti fayyadame yeroo san termiin blockchain joku walitti hin hidhamne block and chain jedhaniituma garagaratti qoodee fayyadamaa ture. Duubarra garuu adeemsa keessa garamitti dhufe gara jechoota lamaan walitti fiduudhaan blockchain gochuudhaan jecha tokkicha gochuutti dhufe. Blockchainiin kun gaa maal fayyada? Maalidha faayidaan isaas keessarratti kan jiru waliin haalallu. Blockchainiin kan inni fayyadu namtichi bitcoinii uume kun yeroo jalqabaatti bara 2009 keessa bitcoinii uume kana maaliif akka uume kaayyoon inni uumeef yeroo biraa walitti deebina maal gochuudhaafi tokko secure gochuudhaafidha waan inni fayyadameef. Secure gochuun fakkeenyaaf normal transactionii amma jiru keessarratti fakkeenya isaanan sii kaasu transactioniin tokko fakkeenya let's say Amazon irraa waa bituu barbaadde haa jennu. Amazon irraa gaafa bituu barbaaddu online transaction tokko gaggeessuudhaaf jalqaba maal goota? Product filatta. Product erga filatteen booda maal goota? Product filatte sanii fi wannaa keessa galfatta. Akka kunoo akka amma yaadan akka waan sanduuqa waan ittiin bitannu supermarketii keessa hoggaa seenne waan ittiin fudhannee deemnu san keessa galfatta order godhattanii ajajatta. Gaafa isa kana ajajattu kaffaltii si gaafata. Kaffaltii gaafa si gaafatu credit cardii kan kee galfatta. Credit cardiin kun fakkeenya biyya teenya keessatti baay'inaan hin jiru malee biyyoota akka Ameerikaadhaa kana keessatti credit cardii garagaraatu jira. Biyyoota alaa kana keessatti credit cardii kanatti galfatta. Credit cardii kana gaafa itti galfattu amma gaalal jalqaba product filatta. Jalqaba Amazon saayitii seenta. Eega saayitii isaanii seenteen booda product filatta. Product eega filatteen booda garamitti deemta? Gara product kan kee filatte sanii order ajajachuutti deemta. Gaafa ajajatteen booda paymentii kaffaluudhaaf credit cardii itti galchita. Credit cardii nambarii kan kee gaafa itti galchitu sisteemni maal godha? Old fashion keessatti jechuudha. Directiin deebitii kaardii kan kee kanarra mallanni barbaachisu kun jira kaju baankii credit cardii kana sii kenne san faana dhaqee san qunnamee check godha. Baankichi maal godha? Verify godha. Sirriidha ni qaba mallaqa barbaachisu kana ni qaba sirriidha kan isaatii jedhe verify godha. Tokkoffaa dhuguma owneriin isaa isuma abbicha saniin booda mallaqa barbaachisu qaba kaju wantoota check gochuu qabu hunda check godhee dhugaadha jedhee dabarsa.
Egaa dabarseen booda amma mallanni kun baankii kanarraa of duuba deebi'ee gara kireedit kaardii kanaan of duuba deebi'ee gara eessatti gara Amaazonitti of duuba deebi'eeti maaliin cita mallanni irraa barbaachisu kun citee gara akkaawuntii warra Amaazonitti dabraa jechaadha. Erga kun dabreen booda maaltu deema amma Amaazoon meeshaa kan keessan gara deliversii gochuutti deema. Kun adeemsa lafa jirudha. Garuu blookcheenii kana keessatti maalidha? Dandiin kuni dandiin akka kanatti deemudha kun tokko gaafa kana hunda keessa sarkilii kana hunda keessa naanna'u maaltu ta'a? Yeroon isaa hin dheerata. Sigalee yeroon isaa hin dheerata. Lammaffaan mootu central banking kan jedhamu jira. Central wanni jedhamu jira. Centrally DFV fi central waan jedhamu wayitu jira. DFV jechuun decentralized finance fi seefiin mootu centralized finance kan jennuun tokko jira. Amma adeemsa amma aadaa amma jiru kanaan kan amma inni deemee keessa dhufe kana keessatti maal agarsiise? Seefii sana agarsiise. Centrally control kan godhu transactionii kana hunda isaatu tokko isaatiin waan taasisu hundaa'u kan control godhu baankii sanidha jechaadha centrally. Garuu blockchainiin kan hundaa cabsa. Sigalee adeemsa amma kana record godhee deemu kana keessatti isa old fashionii keessatti Amazon irraa kaasee hanga dhaqee credit card dhaan deebisee hanga baankii keessatti kun hunduu kan itti record ta'u database dha. Centralized keessatti jechaadha. Database immoo maal fayyadama? Table fayyadama. Sigalee table fayyadamee data keenya hunda table keessatti record godha. Kun gaa tokko hanqinni isaa maal agarsiisa? Vulnerable ta'uu isaa agarsiisa. Maalidhaaf? Security'n isaa jabaa kan ta'anii fi namni akka barbaadetti attaakarri tokko akka attaak godhu transaction kan asii ka'ee flow isaa kana gidduu seenee gaafa middiliin tokko seenee yoo break godhe akka barbaadetti attaak godhee fayyadamu akka danda'u agarsiisa. Blockchainiin isa kana cabsuudhaan isa teebiliidhaan data record ta'uu sanii fi centralized ta'ee bakka tokkotti kuufamee datan taa'uu san cabsuudhaan maal godhe? Ledger waan jedhamuufi. Ledger jechaan transactioniin geggeeffamuu fi asset tracking kan inni record ta'u distributed ta'ee faffaca'ee eessarratti noodii hundarratti kan argamu taasise. Noodii hunda isarrattuu faca'ee akka argamu taasise. Kanaaf noodii kanarraa kaasee noodii sanitti transaction assetiin yookaan transactionii fi transaction recordii fi asset record assetiin track assetiin eessa jira? Noodota hunda keessa faca'ee jira jechaadha. Inni kun konseptii maal jedhamu fayyadamee bakka teebiliidhaa san ledger waan jedhamu wayii fayyadame. Ledgeriin kun maal gochuudhaaf fi transactionii kana record gochuu fi asset trackii kan kee kana record gochuudhaaf oola. Inni kun maal agarsiisa? Blookii hundarratti argama. Sigalee distributed. Blookii kana irratti ni argama, blookii sana irratti ni argama, blookii kana irratti ni argama. Blookota hundarratti argama. Blookonni kuni maalidhaan wal quunnamu? Blookiin inni ajjiruu fi blookiin inni achi jiru sun maalidhaan wal quunnama? Chainiidhaan wal quunnama. Blookiin achi aanu sunii fi blookiin gamasiitis maaliin wal quunnama? Chainiidhaan wal quunnama. Blookiin gamaatii fi blookiin achi aanus maaliin wal quunnama? Chainiidhaan wal quunnama. Blookonni kudhan yoo jiraate kurnan isaaniitu maalidhaan wal quunnama? Chainiidhaan wal quunnamu jechuudha. Gaafa chainiidhaan wal quunnaman kana maaltu ta'a? Orderii isaa eeggatee jechuun tartiiba isaa eeggateeti malee cal'iseetuma tartiiba irra utaalee waliin quunnamu. Fakkeenyaaf tokkoffaan lammaffaatti liinkii ta'a, lammaffaan sadaffaatti liinkii ta'a, sadaffaan afuraffaatti liinkii ta'a deemu. Hundi isaa tartiiba walitti liinkii ta'a deemu malee tokko irra utaalee garaatti waliin quunnamu. Erga hundi isaa haala kana wal quunnameen booda transactioniin tokko gaafa geggeeffamu transaction tokko gaafa geggeeffamu especially peer to peer network keessatti gaafa geggeeffamu gaafan an asii transaction tokko hayyamu. By the way kan inni fayyadamu akka fake hin taane fi security dhaaf maal biometric fayyadama. Waan akka ashaaradhaa jennuun kana jechuudha. Biometric kana fayyadama. Gaafa transaction tokko asii geggeessitu maal godhaa? Noodonni jiran hundi isaaniitu verify godhu. Kana verify kan godhaniin maal fayyadama? Konseptii tokkotu jira. Innis maalidha? Hashidha. Hash ID dha. Hash ID'n kun immoo kan nama tokko daldalaa tokko yookaan blookii tokko noodii tokko noodii birarraa ittiin baaftu konseptii maal fayyadama? Hash kan jedhamu tokko fayyadama. Hashin kun egaa secure dha. Maal akka inni fakkaatu lakkoofsa meeqa akka ta'e eenyuyyuu hin beeku. Hashidha. Hashin kuni hashin keenya kuni kan koo kan keetirratti kan kee kan nama irratti hundi isaatu noodii hundarratti record ta'ee jira. Akkuma daataan wannaa ledger irratti asset record ta'esan hashin kunis hunda noodii irratti record ta'ee jira. Hashin kun kan record ta'u oldiin ammaan dura transaction an geggeesse sun hundi isaatu si biratti argama.
Sagalee publicly argama jechuudha noodota hundarratti faca'ee hoggaraati. Inni kun gaafa ta'e transaction gaggeessitu verify ta'a. Isa saniin haashii kana fayyadamee blockchain wal hidhataa jechaadha. Blocking kunii fi blocking gamaa sun maalidhaan haashii kanaan walitti hidhata walitti hidhataa jechaadha. Egaa walitti hidhateen booda transaction gaafa gaggeeffamu hundi isaa verify wal godha. Kanaaf haala kanaan maalidha hattuun tokko gidduu yoo seene gidduu seenuudhaaf yoo yaale maal agarsiisa hundi isaatu wal hidhatee waliin deema waan taateef tuutu tokko ta'eeti wannaa jiru waan taateef akka waan yoo asii qaama tokko qimmixe qaamni hundi isaatu dhaga'uuti wal dhaggeeffata waan taateef yeroo hundattuu transaction waan irra jiru share wal godha deema waan taateef yoo ati asii wanni tokko yaaliin tokko irratti gaggeeffame hundi isaatu ogumsa dammaqee ogaraatti block godha jechaan. Kanaaf attaa gochuudhaaf hin danda'amu. Lammaffaa verify gochuudhaaf fi accounting tokko fakkeenyaaf verification dhaaf fi almost security dhaaf jechuuf distributed dha akka barbaadetti yeroo barbaadetti argama qaamni tokko taa'ee control hin godhu. Kanaafidha wanni inni cryptocurrency keessatti baay'ee gatii guddaa qabaata. Kanaaf cryptocurrency keessatti cryptocurrency maal akka ta'e mootu yeroo biraa qabadheen viidiyootti aantuun qabadheen isin dhiyaadha. Blockchain kana fakkaata. Maalidhaan blockidhaan hundi isaatu noodiin kamiyyuu blockidhaan transaction isaa record godha. Kan irratti record godhu ledger waan jedhamu kanaadha. Viidiyootti aanuun qabannee hanga walitti dhiyaanutti nama torbeedhaan waan nu haa taasisu nagaan naa tura.